Waaqayyoo bakka iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa kana sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachuudhaaf Waaqayyo yeroo kana nuu kennee jira. Waan hundumaatti dubbii sagalee Waaqayyootiin jireenyi keenya akka qophaa'u jaalalama Waaqayyooti. Amma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti dubbii kanaan wal jajjabeessaa wal gorsaa adeemuu akka nuyi qabnu Hafuura Qulqulluutu nutti hima. Eegamee yeroo kana dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaa isaatti walii wajjin ilaaluu ni yaalla. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree waamichatti waamamte sanaaf akka ta'utti jira jedhu walii wajjin ilaalla. Isaa walii wajjin ilaaluu fuula dura dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hamma lakkoofsa 6 gidduutti isa jiru nan dubbisa. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsaa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadha. Jaalalaanis waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa qulqulluu harkatti eeggachuudhaaf dhama. Akkuma abdiin waamicha inni itti waamamtan tokkicha ta'e dhagni tokko, hafuurris tokko, gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyoo fi Abbaan waan hundumaa tokkichi. Inni waan hundumaa irraa jira. Waan hundumaas in hojjeta. Iddoo hundumaas jira. Waaqayyo sagalee kan akka inni nuuf ibsuuf hin kadhanna. Maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti sadan Waaqayyo isaan Abbaan tokko. Ameen. Guddifnee baay'inee si galateeffanna yaa Waaqayyo. Gaarummaa keef geggeessaa kee fayyaana kee hundumaatiif maqaa kee ol qabna. Egaa yeroo kana nagaatti fayyaatti eddee dubbii sagalee kee kan akka barannuuf yeroo kanaan kan hundeessi ati Waaqayyoodha. Si galateeffataa kunu ammas fuula kee duratti argamnee jirra. Sirraa barachuudhaaf dubbii kee ergaan kee sagaleen kee waa'ee inni nutti dubbatu sana hundumaatiin jireenya keenya qajeelchachuudhaan fuula kee duratti argamnee jirra. Dubbii kee kan akka sirraa barannuuf Hafuurri Qulqulluun nu keessaa dhimmu keenya banuu danda'u. Qalbii keenya nu banuu danda'u. Akkasuma yaa Waaqayyoo waan baranne kanaan akka nuyi guddannu akka nuyi jabaannuuf ija gaarii godhannee guyyaa deebitee dhufuu keetiitti akka nutti gammadduuf dubbiin sagalee kee nutti dubbatu kun jireenya keenya keessatti ija haa godhatu. Biqilus haa guddatu. Kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Innamaan seetanichi qilleensichaaf laficha duumessa kana hundumaa seerratee dubbii sagalee kee nu dhageenyu kana nu bukkee dabarsuu kan barbaadu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa machaan qabaa bara baraatti kan galee haa ta'u. Waan nu dhageessee ulfaatu. Maqaa Yesuus. Egaa dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo kana walii wajjin ilaallaa. Mata duree waamicha itti waamamte sanaaf akka ta'utti jiraatu kan jedhudha. Egaa dubbii sagalee kanarraa wanti nu ilaallu waa'ee Phaawulostu gorsa namoonni waamicha isaaniif akka jiraachuu qaban waa'ee rakkina sarratti ta'e yookaas waan jireenya sarratti uumame sanaatti wal bira qabee namni Kiristoositti dhalate tokko yookaas namni Kiristoositti argame tokko mucaan Waaqayyoo kan ta'e karaa Kiristoosiin uumamaa raatee lammaffaa kan dhalate tokko jireenya akkamii akka jiraachuu qabu waa'ee waamichatti waamame kanaaf rakkina sarratti ta'ee jiru kana wal bira qabeetu Phaawulos yeroo inni ibsu akkana jedhee dubbataa jira. Waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kana hin jiru jedhee waan biraaf hin hidhamne hojii gooftaatiif hidhamee akka jiru dubbata. Yakka kan biraa dalagee mini siyaasa kan biraa keessa jiraatee mini mafanqila yookaan immoo diigamsa mootummaa hojjetee mini siyaasa tokko kuffisee siyaasa tokko dhaabuudhaaf miti. Waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kana hin jiru jedhee barreessuun akka bara keenya irraa kana miti. Yeroo Phaawulos ergaa kana barreessu kuni wangeelli kun akka hin lallabamnee fi dhugaan gooftichaa dhaloota bukkee akka hin geenyee fi mootota bara sana keessa jiran hundumaatiin ergaan kun karaa dhaabbate akka hafuuf warra sagalee kana fudhatanii kaanii lallaban kana hundumaa qabanii mana hidhaa galchaa akka turan, akka reebaa turan, akka ajjeessaa turan macaafa qulqulluutu dubbata. Kutama kanarraa illee gaafa nu ilaallu waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kana hin jiru jedhee jalqaba. Hidhamee jiraachuusaa yookaan immoo sababa lallabaa macaafaa ta'eef sababa ergama macaafaa kana fudhatee ka'ee hojii macaafaa kanarratti bobba'aa waan jiruufi hidhamee akka jiru sagaleefaa kana dubbata. Kanaafiyyuu maal gochuu akka isaan qaban warri kam biroo warri dubbii sanaa fi waan barbaachisu hojjechuu isaanirra jiraatu warri akka kootiif akka keessanii akkasuma warri yeroo sana jiran maal gochuu akka isaan qaban dubbii sagalee kanaan kan dubbatu. Waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti jiraadhaa jedhee waamicha sanaaf akka ta'utti jiraachuu jechuun ishee kana walii wajjin ilaallu barbaada. Akka ta'utti jiraachuu fi akka ta'utti jiraachuun tokko. Namoonni baay'een jiraachuutti jiraachuu danda'u. Akka ta'utti jiraachuutti kan jiran garuu namoota muraasa ta'uu danda'u. Afaan nuti dubbatamu kun hiikoo guddaa gaafata yookaas immoo dubbiin ani dubbadhu kun hubannaaf xiyyeeffannaa guddaa gaafata. Akka ta'utti akkasiin jiraattanii jedhu. Namoonni baay'een
Akka kana fudhatanii waamicha kana keessa jiraatanii akka waamichichi irraa barbaadu sanatti jiraachuu dadhabaniitu akka ta'uu qaban utuu hin ta'in akka isaan jiran waan argeef. Phaawulos sagalee kana waamicha itti waamamtan sanaaf akka ta'utti jiraadha jedhee dubbata. Kutaa kana wal bukkee qabee dubbachuudhaa fi Qolaasaayisiin boqonnaa 1:10 wal bira qabee dubbadha. Efesooniin boqonnaa 1:2 isa jiru. Akka ta'utti jiraadhaa erga jedhee booda tokkoffaarratti gad of deebisuudhaan akka isaan hojii gooftaa isaanitti kenname kan akka isaan hojjetan barbaade. Inni jalqabaa gad of deebisuudhaan. Waamichi kun inni nuyi itti waamamne kun gad of deebisuudhaan akka nu hojjennu barbaada. Gad of deebisuu jechuun kophee ciccitaa kaa'achuu yookaas owwaaraaf laaqii qabu kaa'achuu osoo hin taane uffata ture immoo baatee uffachuu osoo hin taane gad jedhanii gugguufanii lafa gaanii nama dubbisuu qofa osoo hin taane maqaa kabajaa qofaan nama waamu osoo hin taane gad of deebisuu jechuun nama hundumaa ofirra caalchisanii ilaaluudhaan lakkaa'uudhaanii jireenya hojii waamichichaa namarraa barbaadu sana raawwachuu. Kana jechuun karaa biraa humna ittiin waan hundumaa hojjetamutu qabanii akka nama hojjechuu hin dandeenyetti jiraachuu. Lashee kanatti ergaa bareedaaf keessa qaba. Phaawulos utuu waamicha kanatti waamameen dura hojii akkamii akka inni hojjetaa ture hundumti keessan beektu. Warra hojii kanatti waamaman baay'ee isaanii qabee hidhuudhaan, reebuudhaanii, kaaniin ajjeesuudhaanii, mana qulqullummaa baay'ee gubuudhaaf diiguudhaan baay'ee nama beekamaa ture. Erga waamicha kanatti waamame garuu waamicha kanaaf jiraachuudhaaf akka ta'utti jiraachuudhaaf ergaa kana dhaloota bukkeedhaan akka ta'utti ga'uudhaaf jecha garuu hidhamuu jalqabe. Duraan hidhaa ture amma garuu hidhamuu jalqabe. Kanaaf jecha hojii itti waamame kana galmaan ga'uudhaaf gad of deebisuu jalqabe. Utuu gochuu danda'u aangoonsaa fi abboonsaa hundumtisaa utuu isa harka jiru akka nama isa harka hin jirree ta'e. Fakkeenya lammaffaa teessan ilaaltan waan gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti ta'e ilaaluu dandeessu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Filiippisiisiin boqonnaa 2 gaafa fudhattanii ilaaltan waa aboo isa Waaqayyoo wajji wal isa qixxeessu sana akka qabu dubbata. Garuu foon uffatee akka mucaa namaa ta'ee gara biyya lafaa akka dhufe. Gaafa dhufe wanti hundumtu harka isaatiin uumame. Namni biyya lafaa kanarra jiru Addaamirraa jalqabee hanga hamma nuyi jirru darbee dhaloota ganaa jiraatanitti uumamuu dhala namaa kana keessaa Yesuus ga'ee tokko qaba. Biyya lafaa kanarratti wantoota uumaman kana galaanota, mukkeen, lageen, lafa, bantiiwwan waaqaaf bantii lafaa akkasuma wantoota uumama keessatti argaman kana hundumaa keessaa uumuudhaan ga'ee tokko qaba. Uumaadha jechuudha. Garuu yeroo nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee hojii namummaa nama ta'e dhufuu isaatii sanaan wanta raawwachuu qabu sana gad of deebisee jira. Wanta isa harka jiru, haboo isa harka jiru, waan gochuu danda'u hundumaa sababa fayyisuudhaaf, jiraachisuudhaaf, warra waaqa namaaf waaqa gidduu diinummaa ture sana fidee tokko gochuudhaaf gad of deebisee hamma du'a fannootti iyyuu Waaqayyoof amanamaa ta'e dhufee jira. Gad of deebisuu jechuun waan gochuu danda'an tokko sababa ergaa waamicha ofiitiif jecha dhiisanii waamichichaaf jiraachuu jechuudha. Ilaashee kana waan gochuu danda'an tokko waan raawwachuu danda'an tokko utuu qabanii utuu danda'anii inni lammaffaan garraamummaa jedhu. Akka ta'utti waamicha kanaaf jiraachuun inni lammaffaan garraamummaa jedhu. Garraamummaa jechuun ofii dhabanii nama jiraachisu yookaas immoo ofii miidhamanii namootaaf gaarummaa yaadu. Kanas gooftaa Yesuus Kiristoos irraa waan guddaa barachuu dandeenya. Garraamummaa sababni isaa jireenya garraamummaa nuyi gooftaa irraa barannu yoo ta'e argitoo inni teenyee ilaalle fakkeenya godhannee ilaalle utuu of oolchuu danda'u qaraanii ofannu irratti utuu ofiisaa baraaruu danda'u harka warra gaayistootaa harka warra itti tufanii reebanii caccabsanii fannisanii reebanii homaa tokko iyyuu waan gochaa jiraniin beekanii dhiisiif jecha jireenya garraamummaa isaatti agarsiisa. Utuu isaan ajjeesanii jireenya isaaniif kadhata. Utuu isaan itti tufanii ulfina isaaniif kadhata. Utuma isaan fannisanii jireenya isaaniif kadhata. Jireenya isaaniitti dubbata. Garraamummaa jireenya garraamummaa kan akka qabaatan. Waamichi nu itti waamamne jireenya keenya ofii keenya dabarsinee nama kan biraaf akka nu ilaallu nu barbaada. Sababni isaa Wangeela Yohaanisiin boqonnaa 3:16 Waaqayyo biyya lafaa akkasitti jaallatee jira. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatiif kennu isatti kan amanan hundinuyyuu jireenya bara bara haa qabaataniin malee haa badaniin miti jedheetu isaaniif kenne jira. Yookaan immoo biyya lafaatiif kenne jira. Yesuus Kiristoos inni biyya lafaatiif kennaa ta'e dhufe kuni garraamummaadhaan inni immoo ofii isaa dabarsee utuu of hin mararsiifatin lubbuu isaa jireenya isaa kan hundumaa dabarsee nu kenna. Garraamummaa jechuun ofii dabarsanii kennu jechuudha. Phaawulosis sababa hojii wangeelaa itti waamame kanaaf sababa waamicha kanaaf warra dubbii kanaaf ergaa kana isaan bira ga'uudhaaf jechuu fi dabarfamee yeroo kennamee hidhamee jiru jireenya garraamummaa akka nuyi qabaachuu qabnu jireenya garraamummaa akka nuyi
uffachuu qabnu dubbata. Jireenya garraamummaa keessaa isa si miidhe haaloo ba'uudhaaf, isa si cabse haaloo ba'uudhaaf, isa daangaa kee miidhe haaloo ba'uudhaaf yeroo itti teessee irratti hojjettu hin qabdu. Miidhamaa dhaabatteetu namoota gargaaruudhaaf jireenya waamicha kanatti of laachuun akka qabu. Inni sadaffaan waamicha kana keessa obsi gaariin akka jiru yookaan obsi jiraachuu akka qabu. Obsaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an. Kana jechuun maayinni utuma daangaa sitti darbee jiru, utuma sitti balleessee jiru, irra dabartee obsitee fi dhiiftee fi wajjin jiraachuu akka itti dandeessu. Bira dabartee fi dhiistee wajjin jiraachuu akka itti dandeessu. Irra dabartee fi akka itti wajjin jiraachuu dandeessu. Obsa kana qabaattu. Utuma inni si balleessu, utuma inni si ajjeesu, utuma inni maqaa si balleessu, utuma inni seenaa kee xureessu, utuma inni daangaa mul'ata kee abjuu keetti gufuu ta'u dhiiftee bira dabartee wajjin jiraachuu. Obsa qabaachuu jedha. Inni arfaffaan jaalala. Waamicha kanaaf jaalala akka qabaattanii. Maaliif Qolaasaayisiin boqonnaa 1:10 irratti walitti fide ergaa kana walitti fiduu yaade gad of deebisuudhaan waamicha kanaaf akka ta'utu akka jiraatanidha. Qolaasaayisiin boqonnaa 1:10 irratti jireenya gooftaaf ta'u jiraachuu jedha. Jireenyi inni gooftaadhaaf ta'u jireenya gad of deebisuuti. Wanti gooftaan akka ta'utti nurraa barbaadu ni jalqaba gad of deebisuudha. Yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu jedha. Qolaasaayis boqonnaa 1:10. Yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu jedha. Wanti yeroo hundumaa gooftaatti tolu garraamummaa qabaachuu keenya. Wanti yeroo hundumaa gooftaatti tolu garraamummaa qabaachuu keenya. Jireenya garraamummaa qabaachuun keenya. Nama akka mataa keenyaatti ilaaluun keenya. Walqixxummaatti dhaloota kanaan ilaaluun keenya. Sooressaa biyyeessa jennee gargar baasuu dhiisuun keenya yeroo hundumaa waan gooftaatti tolu. Wanti gooftaatti yeroo hundumaa tolu keessaa inni guddaan garraamummaa qabaachuu keenya yaaduu keessatti arguudha. Inni sadaffaan hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuudha. Hojiin gaarii Yesuus nuyi itti akka ija godhannu barbaadu. Inni guddaan obsa. Obsi ija hojii gaarii Waaqayyo nurraa barbaadu. Namni obse balaarraa of eega, rakkinarraa of eega, diigamuu biyyaarraa of eega. Diigamuu maatiirraa of eega. Diigamsa waldaa kiristaanaarraa of eega. Obsa kan namni qabu jechuudha. Kanaafuu obsi kun hojii gaarii isa ta'e isa gooftaan jireenya keenyarraa barbaadu. Isa Qolaasaayis boqonnaa 1:10 sanatti hiikama. Inni arfaffaan Waaqayyoon beekutti guddachuudha jedha. Kan isin ilaalu Efesoon boqonnaa 4:1-2 keessumaa 2 gara dhumaa isaarraa jaalala jedha. Waaqayyoon beekutti guddachuu jedha. Qolaasaayis boqonnaa 1:10. Waaqayyo jaalala wanta ta'eef Waaqayyoon gaafa nuyi beeknu jaalala beekna jechuudha. Waaqayyoon beekutti guddachuu jedha. Sadarkaan guddina keenya inni nuyi Waaqayyootti guddannu Waaqayyootu ija fooniitiin argamaa utuu gara sadarkaa isaatiitti guddanname. Waaqayyootu jaalalaayyuu gara jaalalaatti guddanna. Jaalalli kun maali? Hawaasa keessa jiraannu nama akka mataa keenyaatti jaallachuu. Waaqayyoon isa waan hundumaa gochuu danda'u kana jaallachuudhaan jireenya jaalalaa horachuudhaan Waaqayyoon beekutti guddanna. Karaa nuyi ittiin Waaqayyoon beeknu inni guddaan dhoksaa ishee kana sirriitti beekuu keessan natti tola. Karaa nuyi ittiin Waaqayyoon beeknu inni guddaan Waaqayyoo jaalala qabaachuudha. Gaafa nuyi jaalala qabaataa adeemnu jaalala biyyaa, jaalala maatii, jaalala hawaasaa, jaalala namoota dhuunfaa bakka anyway jaalaluma qabaataa gaafa nu adeemnu nama hunduma wal qixxeessine gaafa nu ilaalaa adeemnu xinnaaf guddaa hiyyeessaaf sooressa hunduma wal qixxeessine gaafa ilaallu Waaqayyoon beekutti guddachuun isa kanaa. Mee kanarraa nan darbaa waamicha keenyaaf maal beekuu qabna yookaan maal gochuu qabna kan jedhu waan tokko lama walii wajjin ilaalu. Waamicha keenyaa fi yookaas waamicha itti waamamne kanaaf waamicha nuyi itti waamamne kanaaf kan nuyi gochuu qabnu inni jalqabaa wangeelaaf jiraachuu qabna. Waa'ee waamicha kanaa gara kanatti nan deebi'a. Waamicha iddoo gurguddaa sadiitti qoodanii ilaaluu hin dandeessu. Inni jalqabaa waamicha namni nama waamu gara Kiristoositti nama waamu jira. Waamichuma namni ofii masaatiin nama ilaalee gara waamicha kanatti waamamu jira. Of waamu jechuun waamicha Waaqayyo nama waamu jira. Waamichumti Waaqayyo kun immoo bakka lamatti qoodama. Inni Waaqayyo biyya lafaa keessaa jimilaatti yookaan walumaa galatti Waaqayyo biyya lafaa keessaa mootummaa du'aaf seexanaa keessaa gara yaada isaatiitti mootummaa bara baraatti nu waamu kun waamicha jedhama. Waamichumti immoo waamicha keessaa kan jedhamu jira. Inni sun waamicha dimshaashaati. Inni kun immoo waamicha keessaati. Waamichi keessaa kun immoo addumatti lallabuudhaaf, geggeessuudhaaf, gorsuudhaaf, faarfachuudhaaf, raajuudhaaf hojiiwwan kana fakkaatu. Isa Phaawulosii kennawwan hojii hafuura qulqulluu dubbatu warra Qorontositti dubbatu sana waamicha sanatti gaafa nuyi waamamnu
Isa jalqabaarratti wangeelaaf jiraachuudha jedha. Wangeelaaf jiraachuu. Wangeelli sagalee Waaqayyoo geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffame ta'uusaa beeknee amannee wanta sagalee Waaqayyoo kun dubbatu wanta caafanni qulqullaa'aan kun dubbatu beeknee fudhannee ittiin jiraachuu. Keessaa filuutu hin taane, irra utaaluutu hin taane, keessa fiiguutu hin taane akka sagalee Waaqayyoo kun barbaadutti jiraachuu. Wangeelaaf jiraachuu gaafa jedhamu Filiippisiisiin boqonnaa 1:27 amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'uufitti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii isa karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada jedha. Sakam isa karaa wangeelaa argame. Amantii sakam isa karaa wangeelaa argame. Iddoo tokko utuu hin socho'in dhaabbattanii isaan akkas wal dorgomtan nan barbaada jedha. Maaliif barri Phaawulos warra Filiippisiisitti dubbatu kun akka bara keenya har'aa kana bara namni jireenya wangeelaaf jiraachuu dadhabee yaada garaa isaatiif jiraatu, fedha garaa isaatiif jiraatu. Wanti wangeellee barbaadu wanta kan biraadha. Wanta inni yaadu wanta kan biraadha. Dhaloonni kun baay'ee isaa wangeela kana idiiti godhee fudhatee itti jiraachuu yaadee geggeessuutti jira. Har'ayyuu akkaataa itti wangeelli jireenya keenya irraa barbaadutti jiraachuun garuu fedha keenya otoo hin taane dirqama keenyaadha. Sababiin isaa gaayidii Waaqayyooti. Qajeelfamaaf Waaqayyo nu gidduu waan kaa'e wangeelli. Sagalee Waaqayyootu walitti qabamee bifa nuyi dubbisuu dandeenyu, arguu dandeenyu, afaan nuyi ittiin nu hubatamuu danda'uun nu gidduu sagalee Waaqayyootu jira. Macaafa qulqulluu jechuun kitaaba baay'oolojii tokko miti. Afoola biyya lafaa miti. Kitaaba namni dhuunfaan tokko barreessu miti. Waan tokko qabiyyee tokko irratti hundaa'ee namoonni macaafa qulqulluu kana barreessan geggeessaa hafuura Waaqayyootiin biyyoota garaagaraa keessa ta'anii, ardiiwwan adda addaa keessa ta'anii, yeroo garaagaraa keessa ta'anii sagalee Waaqayyoo kana barsiisan. Namoonni jireenya sagalee Waaqayyoo kanaaf jiraachuu akka isaan qaban maaliif garuu dhaloonni baay'een sagalee kanaaf jiraachaa jiran akka dubbiin Waaqayyoo isaanirraa barbaadu kana. Kanaafuu Phaawulos warra Filiippisiis kana gaafa gorsu ergaa sagalee kana jedhu. Akka isa wangeela kana itti fudhattan kanatti jiraachuun isiniif ta'utti jiraadha. Akka yaada keenyaatti akka nuyi jiraanne gorsa. Namoonni baay'een gara fedha garaa isaaniitti macaafa qulqulluu hiikkatanii dhaga'uu barbaadu. Gara yaada qalbii isaaniitti sagalee Waaqayyoo kana hiikkatanii fudhachuu barbaadu. Akka hawwii isaaniitti jiraachuu barbaadu. Akka fedha macaafa qulqulluutti jiraachuu barbaadu. Kanaafuu barsiisonni baay'een barsiisa sammuu namaatti tolu qindeessuudhaan dhaloonni baay'een akka sagalee kanaaf hin jiraanne qabiyyee macaafa qulqulluu kana fakkeessuudhaan barsiisutti namoonni ka'an lakkoofsan qaban. Phaawulos garuu akkana jedha. Akka wangeela Kiristoos fudhachuun isiniif ta'u sana fudhattan sanatti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin jedha. Yeroo kanatti hafuura keessanii iddoo tokko utuu hin socho'in achuma dhaabadhaatii amantii isa karaa wangeela argame sanaaf wal dorgomaa. Dorgommiin hafuura keessanii wangeela isa fudhattan sanarra ta'uu qaba jedhee dubbata. Yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu jedha. Hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuudha. Waaqayyoon beekutti guddachuudha. Jireenyi wangeelli nurraa barbaadu wantoota kana arfanidha. Karaa kan biraa jireenyi wangeelli nurraa barbaadu gad of deebisuu, garraamummaa, obsa, jaalala. Waan kun arfan ijoo dubbii barbaachisaa macaafni qulqulluun jireenya dhala namaa tokkorraa barbaadu. Amanaa tokkorraa barbaadu. Tajaajilaa tokkorraa barbaadu. Nama biyya lafaa kanarra jiraatu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa fudhatee caaffata qulqullaa'aa kana mana isaa keessa jiru itti amane annana mana caaffata qulqullaa'aatti jedhee fudhate biyya lafaa nama ganee seexana nama ganee jiru tokkoof wantoonni kun arfan baay'ee barbaachisaa. Gad of deebisuu isarraa barbaada macaafni qulqulluu. Akka inni gad of deebisee jiraatu. Garraamummaadhaan, obsaan, jaalalaa kana jechuun jireenya Waaqayyoof ta'u jiraachuudhaan. Yeroo hundumaa waan Waaqayyootti tolu gochuudhaan. Hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuudhaan Waaqayyoon beekutti jiraachuudhaan isaan kana hundumaatti akka isaan qabamanii jiraatan barbaada wangeela. Isa kana hojjechuudhaan wal dorgomaa jira Phaawulos. Isa kana hojjechuudhaan wal dorgomaa jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Inni lammaffaan waamichi keenya kuni mootummaa isaatiif ulfina isaatti waamamne. Mootummaa isaatiif ulfina isaatti waamamne waamichi keenya kana. Waamichi kun waamicha salphaa miti. Waamicha mootummaan tokko geggeessu miti. Waamicha waldaan kiristaanaa tokko geggeessitu miti. Konferensiin gaafa qophaa'u raajiin tokko geggeessaan mana amantaa tokko yookaan immoo manneetiin amantaa tokko wal ta'uudhaan tokkummaa uumuudhaan konferensii qopheessanii dhangaa kanatti nama waaman miti. Wanti isaan macaafni qulqulluun kun jedhu waamichi kun mootummaa Waaqayyootiif ulfina isaatii sanaaf kan nuyi waamamu.
maal jedha Tasalonqee saduraa boqonnaan 2 lakkoofsi 12 maal jedha Waaqayyo isa mootummaa isaatiif ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif isin gorsina isin jajjabeessinas dhugaas isin itti baana jedha ilaa dhaggeeffadhaa Waaqayyo isa mootummaa isaatiif ulfina isaatti isin waame sanaaf akka ta'utti akka isin jiraattaniif tokkoffaarratti isin gorsina jedha isin jajjabeessina jedha dhugaammoo isin itti baana jedha warra hin amanin jiraniifis ergaan kun hin ta'a warra amananii jireenya hafuura isaaniitti laafanii jiraniifis ergaan kun hin ta'a warra dhugaa kana qabatanii dhugaa kana sagalee kana of keessatti qabatanii jiraniifis hin ta'a akkamitti kan jiruuf isin gorsina kan jiruu fi warra dhugaa kanarraa qabatanii dhugaa kanatti jiraataa jiraniif akka isaan dhugicha gadi hin dhiibneef gorsuutti akka jiramu hubachuu qabna. Isin jajjabeessina kan jedhuuf jireenya hojii hafuuraa itti waamaman kana wangeela kanaaf jiraachuu kanaaf itti waamaman kanaaf dadhabinsaaf laafinsaa fi keessaa bahutti warra jiraniif jajjabinni hafuuraa akka isaan barbaachisu. Dhugaa isinitti baana kan jedhu warra dhugaan kun hin galleef akka galuuf dubbata. Maa inni ree waamichi keenya mootummaa Waaqayyoo ulfina isaatiitti waamamne. Waamichi keenya inni guddaan inni jalqaba isa kanadha. Mootummaa isaa ulfina isaa. Mootummaa Waaqayyootti waamamne jira. Warra cidichatti waamaman keessaadha jechuudha. Inni itti lammaffaan waamicha kanaaf of eeggachuun nurra jiraata. Akka warra waamicha kanaaf waamame tokkotti jireenya of eeggannaa qabaachuun nurra jiraata. Akka warra kaanitti jiraachuu, akka warra kaanitti haasa'u, akka warra kaanitti hojjechuu hin qabu. Waamichi kun waamicha ulfina qabeessa. Mootummaa Waaqayyootti waamamne waan ta'eef. Ulfina isaa sanbanni isa bara baraan jiraatu sanatti waamamne waan ta'eef eeggachuutu nurra jiraata. Maal jedha? Efesoon boqonnaa 2:17. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa hin baafne duukaa hin bu'inaa. Isa duukaa bu'edhaa irra deebi'a. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsinee isin hin gorsina. Yaada waa hin baafne akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa hin baafne duukaa buutanii hin jiraatina. Isa kanaaf cimsinee isin gorsina jedha. Sababni isaa waamicha isinitti waamamtantu waamicha mootummaa Waaqayyoof ulfina isaatti waamamtan. Cidha tokkotti waamamtan miti. Ulfina yeroodhaaf argame yeroodhaan mul'atu tokkotti waamamtan miti. Namnumti nama gaashaa tokko cimaan tokko yookaas aanga'aan biyyaa tokko bulchaan aanaa tokko bulchaan godinaa tokko waamicha tokko beellama tokko yoo si waame ammam akka gammachuun isaa isinitti dhaga'amu ilaala. Mootummaan biyya keenya bulchaa jiru Dr. Abiin ammatu waamicha gaarii tokko si waamee isin wajjin mari'achuudhaaf jedhe hangam isin gammachiisu. Mootummaan pirezidaantiin Oromiyaatu waamee kottu waajjii waa wajjin mari'anna jedhe hammam akka gammachuun isaa sitti dhaga'amu. Inni kun immoo isa kanarraa hamma waaqniif lafti walirraa fagaatu fagaata. Mootummaa Waaqayyootti waamamtan jedha. Ulfina isaatti waamamtan jedha. Qiixa ulfina Kiristoositti waamamu jechuun salphaa miti. Qiixa ulfina isaatitti haalleluuyaa. Mootummaa isaa bara baraan jiraatu kanatti waamamtan jedha. Lakkaa waamichi si qaqqabee qiixa ulfina Kiristoositti waamamte ati. Safara tokkotti of hin ilaalin. Mandara tokkotti of hin ilaalin. Aangaa tokkotti of hin ilaalin. Abbaa qabeenyaa tokkotti of hin madaalin. Guddina biyyaa tokkotti of hin ilaalin. Hanga sadarkaa ulfina Kiristoositti waamamte ati. Afurri Waaqayyoo dubbii kana nuuf ibsu. Inni dhuma waamichi kun gatii barbaada. Gatii. Waamichi kun gatii nuu kennu duwwaatu hin taane nus waamicha kanaaf gatii baafnee jiraachuu akka qabnu beeku nurra jiraatu. Alaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Namoonni yeroo tokko gar tokko sagalee kana dhaggeeffatu. Waamicha waamaman kana keessatti ulfina isaan barbaachisu qofa argatanii, gaarummaa isaan barbaachisu qofa argatanii, itti mana ijaarratanii, itti konkolaataa bitatanii, itti fuudhanii, itti heerumanii, itti dhala godhatanii, itti taayitaa argatanii wanta kanaan biyya lafaa kanarratti kanaan nuu ta'e jedhanii lallaba gabaabaa akkasii lallabanii darbuu barbaadu. Lakkaa waamichi nu itti waamamne kun gita mootummaa Waaqayyoo ulfina isaatti erga akkas ta'e akkuma waamicha kanaa gara waamicha kanaatti nu waamuudhaaf Yesuus Kiristoos gatii baase aarsaa barbaachisu hunda kaffalee hunduma keenya waamicha kanaaf fidee nu qopheesse kanaa nus immoo waamicha itti waamamne kanaaf gatii kaffallu qabna. Yeroo tokko nan dhaga'a namoonni macaafa qulqulluu gaafa dubbatan waan hundumaa Gooftaatu xumure waanta ta'eef nu akkasumatti nasaa keenya jiraanna gaafa jedhan jiru. Lakki waamicha itti waamamne kana keessatti gatii kaffalaa deemnu qabna. Ofii keenyaaf gatii kaffalannu hin qabnu malee waamicha kanaaf gatii kaffallu qabna. Nuuf mataa keenyaaf garuu gatii kaffalannu hin qabnu. Gatii isa mataa keenyaaf kaffalamu sana Yesuustu kaffale. Oolaan kaleessa dheengaddaa abbootiin keenya kakuu moofaa keessatti qalanii lubootatti kennanii lubni ittiin aarsaa dhiyeessaa ture sana Yesuustu dhufee kaffale. Fayyina keenyaaf waan kaffallu hin qabnu. Garuu waamicha keenyaaf gatii kaffallu qabna. Aarsaa kaffallu qabna. Phaawulos iyyuu innumti
waa'ee ayyaanaa kana barsiisu waamichatti waamame kanaaf gatii kaffalaa aarsaa kaffalaa nu biraan ga'e. Odottan ilaalta Efesoonuma boqonnaan 4:1 kutaan jalqaba dubbisirraa egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kana jiru jedha. Hidhamuun Paawulos aarsaa kaffaluudha waamicha kana. Waan biraatii miti. Barcuma mootummaa biyya sanaa fudhachuudhaaf yookaan siyaasa kan biraa dalagee dhaloota kana geggeessuudhaan miti gurbaan kun. Yookaas ergamaan Waaqayyo kun. Wanti midhama'eef waamicha kanaaf qabamee hidhamee jira. Gatii barbaachisu kaffaluun nurra jiraata. Yoo nutti dhufe, yoo isinitti dhufe, bakka jirtutti utuu lallabbii yoo sitti dhufe. Oodhattan ilaaluudhaan Roomaa boqonnaa 8:35 irratti mee sagalee kana dhaqee dubbisa. Namoonni sagalee kana hin dubbisu malee itti jiraachuun barbaadu waanta ta'eef. Dubbii kun garuu dubbii namoonni yeroo baay'ee dhaadhannoodhaan dubbatanii keessa darbanidha. Dubbii dhaadhannoodhaan dubbannee keessa dabarru osoo hin taane dubbii dubbifnee itti jiraachuu ni qabnudha. Maal jedha sagaleen kun? Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraa yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu hin danda'a jedha. Waamicha kanatti eenyutu gargar nu baasaa jedha Paawulos. Namoota baay'ee buddeentu gooftaa kanatti gargar baasaa jira. Waamicha isaanii kanatti buddeentu isaan biraa hambisaa jira. Namoonni baay'een kufaatiin isaanii hin mul'anne malee waamicha itti waamaman kanaaf paastorii ta'aniitu jiranii gatii waamicha kanaaf kaffalamuu qabu kaffaluu dadhabanii. Paawulos akkana jedha. Eenyutu Kiristoositti gargar na baase ergaa jedhee boodatu beelli yookaas qullaan isatti gargar na baasuu hin danda'a jedha. Beelli yookaas qullaa ta'uun isatti gargar na baasuu hin danda'a jedha. Alaa dhaggeeffadhaa keessaa dhaggeeffadhaa. Paastoroonni sirriitti dhaggeeffadhaa. Raajonni sirriitti dhaggeeffadhaa. Hojiiwwan geggeessummaa kallattiiwwan garaagaraa adda addaa hojjetaa kan jirtan. Faarfattoonni anyway waamicha addaa qabaatanii special calling qabaatanii hojii Waaqayyoo hojjetaa jirtan dhaggeeffadhaa. Paawulos akkana jedha kutaa kana keessatti. Beelli yookaas qullaa ta'uun isatti gargar na baasaa jedha. Amma beelluu waamichatti waamamte kana si gansiisisaan jiru. Uffannaa uffachuu dadhabuun kee, sirriitti kaachuu dadhabuun kee, waamichatti waamamte kanatti teellaa si deebisaan jiru. Isatti waamamte kanatti dhiiftee kan biraatti galagalaa hin jirtanii. Wanti guddaa nama dinqisiisu wanta baay'eetu jira. Erga akka jedhee booda gidiraa yookaas muddamni jedha. Lola isinitti ka'eef sodaattanii namoota meeqantu waamicha Waaqayyoo isin harkaa qabu waamicha ulfina qabeessa kana. Namoota meeqatu lafa keessanii gara biyya lafaatti, gara sirbaatti, gara machiitti, gara albaadhumaatti, gara waan biraatti namoota meeqatu dachee. Tiksee taataniitu jirtanii, paastorii taataniitu jirtanii, luba taataniitu jirtanii, geggeessummaa Waaqayyoo isinitti kennee dhiiftanii kan deebitan. Raajota taataniitu jirtanii, ulee Waaqayyoo geggeessummaadhaaf isinitti kennee lafa keessanii kan deebitan. Ari'atama jibbitanii, beela isaa jibbitanii, dheebuu isaa jibbitanii, qullaa ta'uu isaa jibbitanii. Waamicha kanaaf gatii kaffaluu dadhabdanii dugda duubatti kan dachaatan meeqatu jira. Dachaa ofiis kan jirtan meeqatu jira. Gara booda keessanii soquudhaaf kan jirtan. Garuu waamichi nuyi itti waamamne kun konkolaataa nuu bituudhaan miti. Namoonni baay'ee tajaajilan kana hiikoo tajaajila isaanii hin barre. Gaafa gara waamicha kanaatti dhufanii taayitilii raajii jedhamtu isaanii kennamu. Qulfii konkolaataa baatanii raasaa waan deeman itti fakkaata. Qulfii manaa baatanii raasaa waan deeman itti fakkaata. Suufii gatii jajjabeessa qaalii ta'e uffatanii waan jiraatan isaanitti fakkaata. Lakka akkas miti. Waamicha jechuun isa itti waamaman kanaaf gatii kaffalanii uumasaa yookaan galgala isaatti gonfoo barbaachisu fudhachuu jechuudha. Paawulos kanaaf akkana jedha iddoo kanatti. Waamicha kanaaf gatii kaffalaa akka jiru dubbata. Eenyutu jaalala Kiristoos kanatti gargar na baasa? Muddamni jiru, gidiraan jiru, beelli jiru, daarri jiru, eenyutu isatti gargar na baasa jedha. Akka hin jirre dubbata garatti dhiqee. Sababii keetiif namoonni guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu jedha. Waan lubbuu namaa balleessu guyyoo dhufellee eenyuyyuu Kiristoositti nama isa biratti du'aa jiru argaa jira Paawulos. Sababa waamicha kanaaf warra zayitii danfaa keessa bu'anii du'aa jiran, warra qottoodhaan mormirraa citaa jiru, warra fardatti hidhamanii bosona keessa harkifamaa jiran, aarsaa gurguddaa warra kaffalaa jiran, warra dhanna isaanii sibiila waraananii zayitii bulluqaa keessa buusaniitti taphataa jiran arguutti jira Paawulos. Eenyumtiyyuu jaalala Kiristoositti gargar na baase. Waamichi nuyi itti waamamne kuni lafa kanarratti ulfina nu quubsuudhaan duwwaa miti kan nuyi itti waamamne. Jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo fi ulfina isaa kanatti nu waamsise waanta ta'eef. Inni nuuf gatii nuu kaffale, nummoo waamicha kanaaf gatii kaffallee tajaajiluu nurra jiraata. Lallabuu geggeessuu nurra jiraata. Efesoonuma boqonnaan 3 maal jedha? Lakkoofsa 1 kan jirus anni yeroo wajjin ilaalu. Sababii kanaaf ani Paawulos warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhamee jira jedha. Keessa darbee Paawulos warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif iyyuu hin hidhame. Warra saba Waaqayyoo hin ta'in jiraniif iyyuu isaaniin taasisuudhaaf dhugaa Kiristoos isaanitti dhugaa ba'uu isaanitti lallabuudhaaf
Isa warra karaa badiisaa qabatanii jiran gara jireenyaatti isaan fiduudha. Isiniif jedheen jira. Warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedheen jira. Waa'ee Kiristoosiif jedhee hidhameen jira. Mee Efesoon boqonnaa 6:20 maal jedha? Akka dubbachuu anaaf ta'utti jajjabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani finyoo sibiilaatiin lafa hidhameetti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosii afaan ta'ee ergameen jira. Dhalaa gurbaan kun ilaala. Finyoo sibiilaatiin hidhamee ani ammayyuu wangeelaaf afaan jira. Lookilaan finyoo sibiilaatiin hidhamee eessatti garaa lafaa jalatti garuu jira akka dubbachuun anaaf ta'utti isin ammayyuu anaaf kadhadhaa. Warri dhugaan sagalee Waaqayyoo hiikoo waamicha kanaa isaaniif galee hamma finyoo sibiilaatiin garaa lafaa jalatti hidhamanitti iyyuu ani ammayyuu afaan wangeela kanaaf afaanidhaan Kiristoosiidhaaf dubbachuudhaaf afaan ta'ee hin jiranidha. Ani ammayyuu wangeela kanaaf dubbachuudhaaf afaan jira. Kiristoosis afannifamees lallabuudhaaf afaan ta'ee ergamee jiranidha. Ergamni keenya Kiristoosiif afaan ta'udha. Har'a Yesuus Kiristoos yookaan itti lafa kanarratti fooniin ture hojii isaa hundumaa lafa kanarratti xumure jira. Har'a garuu bakka bu'ee kana ambaasaaddara Yesuus Kiristoosiin taanee kan jiru warra ispeeshaal koolingii qabaatanii biyya lafaa kanarra jiraatanidha. Kanaafuu buddeen nyaachuu duwwaa fi waamamneeti gara waamicha kanatti. Namoonni baay'een waamicha kanatti waamamuudhaan warra intiraansii kufee warra kutaa 10tti kufeetu dhaqee tiyooloojii barata. Waan kufaniif ittiin buddeen nyaachuudhaaf daandii buddeenii godhatanii ittiin dhufu. Namoonni baay'een waldaa pilaante kan isaan godhan jireenya biyya lafaatu isaan harkatti waan kufeef daandiin sun daandii bizineesii ta'e waan isaanitti mul'atuuf waldoota kiristaanaa pilaantii godhanii kan hojjetu. Lakki waldaan kan inni pilaantii ta'uuf waamicha yoo ta'e gaarii ergaama Kiristoosin raawwachuudhaaf yoo ta'e gaarii waan barattanii daandiin barumsaa sitti cufameef yookaan sammuu dhabaniif jecha gara hojii kanatti waamama miti. Warra akka Phaawulos yoo teessan ilaaltan Gamaaliel jalatti warra baratanidha. Seera amantiis ta'e beeku, seera biyya lafaas beeku, karaa hundumaa gaadha. Ibricha yoo ta'e Ibricha maqaan qabnedha. Yihuudii yoo ta'e sin akkasuma karaa hundumaan guutuudha. Garuu Kiristoosin afaan ta'e lallabuudhaaf an ammayyuu nan danda'a jedha. Finyoo sibiilaatiin hidhame. Wangeela kanatti buddeen nyaachuudhaaf lallabuun cubbuudha. Wangeela kanatti buddeen nyaachuudhaaf tajaajiluun cubbuudha. Afaan taane lallabuudhaaf garuu gatii kaffaluu qabu hundumaa kaffallee keessa darbuun nurra jiraata. Adaraa Waaqayyo waa tokko isinitti makanna dhaggeeffattan. Waamichi keessan waamicha akkamii akka ta'e gargar baasaa beekama. Waamichi keessan waamicha akkamii akka ta'e nama duratti ittiin jaallatamuudhaaf osoo hin taane nama duratti ittiin fudhatamuudhaaf osoo hin taane Kiristoosin dhugaa ba'uudhaaf lallabuun akka isin irra jiru. Isa lammaffaa Qorontoos boqonnaan 2 maannaa'u. Isa lammaffaa Qorontoos boqonnaan 5:20 egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra jedha. Warra waamicha addaa kana waamame jechuun warra afaan Kiristoos ta'edha. Dhaggeeffadhaa. Warri waamicha kana qaban warra salphaa miti. Warra afaan Kiristoos. Afaan Kiristoos warra ta'e immoo hin hatan, hin ejjan, hin soban, nama miidhan. Armaan olitti sansala dubbadhee darbe jireenya gad of deebisuu qaba. Warra afaan Kiristoos ta'an garraamummaa qaba, obsa qaba, jaalala qaba. Yookiis jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraatu. Yeroo hundumaa waan gooftaatti tolu hojjetu. Hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhataa adeemu. Waaqayyoon beekutti guddachaa adeemu. Warri afaan Kiristoos ta'an Waaqayyo karaa keenya isiniin dhageessifatan. Warri waamicha kana waamaman warra Waaqayyo karaa isaanii biyya lafaa dhageessifatudha. Waaqayyootti haraaramaa jennee qooda Kiristoosiin buunee immoo isiniin hin kadhanna jedha. Waaqayyootti haraaramaa jennee qooda Kiristoosiin buunee isin kadhanna jedha. Efesoon boqonnaan 2:14 kaaftanii teessan ilaaltan waa'ee Waaqayyoof nama gidduu diinummaa isa ture. Karaa Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti namaaf Waaqa gidduutti isa araarri akka bu'e dubbata. Ergamaan Phaawulos iddoo kanatti akkeera. Nuyi afaan Kiristoosiin taanee ergamneerra jedha. Waaqayyo karaa keenya immoo isiniin dhageessifata. Waaqayyootti araaramaa jennee qooda Kiristoosiin buune immoo isinitti hin dubbanna jedha. Waaqayyootti araaramaa jennee. Nuyi warra qooda Kiristoosiin biyya lafaa kanarra jiraatee wangeela lallabaa jiru. Malee hattoonni haca barbaadonni isa keessa guutan miti. Warra akkasii warra waamicha qabaatan jedhan miti. Utuu karaa deemanii warra itti goran. Utuu karaa deemaa jiranii warra itti goran ilaalanii argitu. Yeroo tokko tokko sagantaa konferensii qopheeffamu sagantaa waaqeffannaa jiru akkasuma cidha jiru akkasuma boo'icha jiru teessan ilaaltan namoonni tokko tokko boo'icha dhageeman itti goree jiru. Eenyu akka du'e mana sana keessaan beekan. Sagalee boo'icha dhageen itti goree sharaa boo'ee jiru ilaalee man itti goree maaltu du'ee jedhee kan jedhee gaafata. Bakkeetti adda baafatee nuti. Namni akkasii taa'umsa waan barbaaduuf takka taa'ee darbuu barbaada. Sagalee kadhannaa dhageen ol golee jiru yeroo tokko tokko itti yaadee dhaqee miti. Namoonni baay'ee waamicha kanatti itti yaadanii Waaqayyootu
Isa waamennaan itti dhufan miti. Waanuma dirree sana keessatti namoota baay'ee mijate. Raajota keessa raajota tokko waan mijate. Inni kan biroon akkasuma naa mijata jedhee dhaqa. Ani mul'atan qaba. Waaqayyoota mul'ata pilaantii waldanaa kenne jedhee jalqaba. Garuu akka sana ta'uu dida. Lallabaa tokko mijata. Luba tokko mijata. Akkasuma jedhee qaba. Garuu akkas ta'uu baata. Warra kufanii hojii wangeelaa lallaban baay'een isaanii waldaa kiristaanaa kuffisu malee waldaa kiristaanaa dhaaban. Namoota baay'ee kutaa kudhaniitti kufaniinna qabxiin kutaa kudhanii waan jalaa kufee fi dhaqee baratee lubate. Inni kun waldaa kiristaanaa kuffisa malee waldaa kiristaanaa dhaabuu hin danda'u. Paastoroonni baay'een akka kana, raajonni baay'een akka kana oteessan ilaaltan baratanii sammuu qabaatanii gooftaadhaaf waa bu'aa buusanii miti. Waan kufanii dhabu. Nuyi gara hojii kanatti waamamuu kan qabnu biyyi lafa waan nu jibbeef gara hojii kanatti deebi'uu qabna miti. Utuu biyyi lafaa naa taatan jedhu dhufuu qabna. Akka kootti yoo ta'e hojii mootummaa hojjetta yoo ta'e utuu isa hojjettu gadhiiftee hojiin inni kun hin barbaachisa hin caala jetteetti dhufuu qabna. Barattee sammuu gaarii dookteriidhaan waaqayyo yoo wangeela lallabe maal ta'a? Piroofeesaraan yoo lallabe maal ta'a? Waaqayyo namoota akkasii nuuf baay'isu. Maayimoota yoo ta'e biyyi lafaa seexanuu dhimma isaatti hin qabdu. Kanaafuu warra biyyi lafaa tuffatee jibbee gara hojii kanatti waamama duwwaa yoo jenne sirrii miti. Warra barbaachisu, warra sammuu qaban, warra ijaaruu danda'an, warra wangeelicha kanaaf gatii kaffaluu danda'an ta'utu isaarra jiraata. Kanaafuu wangeela fudhattan kanaaf akka ta'utti akka jiraattan inni si gorsa jedhama. Egaa sagalee kanaan guyyaa kan biraa walitti hin deebina. Guyyaa irraa dubbii irraa kanaa suma irratti xumura. Ho'i isinitti tole ergaan kuntee namoota hundumaa biraan gahaa sheerii godha. Ayyaanni Waaqayyoo iddoodhaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Gooftichi isinitti amantan kun deebi'een dhufa. Ulfinaan fuula isaa dura dhaabachuu akka dandeenyutti waamicha keessanitti jabaadhaan isiniin jedha. Ayyaanni Gooftaa bakka hundumaatti isiniif haa baay'atu.